السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel في جلت أرقمتان هندي كيسانو على في كيسا تكا قد أمانتي كتا غاندا سونجيني نجيني كيسنا كاكابور هندي كيسانو روني جلقا برا هنغامانا وردفتان غلطوما هندو كيسانو هدو غلطوما أما لايك شير بچون دكتنا روني هاروتا ثانيلي ويلكام الشمع أجنا جان لفتني جما يوتيوب channel لك يا إسن سمعت جرا سبسكرايب لايك شير كومنت تيجوشون دقتنا إيجار دفتك يا فيديون كي قارة واي بيكين كيستي خليل إن قد خنا كيسا واي سوتشو إن سلفاتي ربين رحمة وهاقدو أكو في لالي رحمة وهاقدو أكا كين نمتي أكا كين بدين بايتي أكا كين واحد دو تجرى جتشودا dallansuu rabbii akka namaa sanii miti jechuudha walitti kuufamee asiin durallee naannoo ji'a 5-6 dura dacheen magaalaa Finfinnee keessatti sochootee jirti. Dacheen socho'uun sun maaliifi haa of yaadannuu fi ka badirra jiru badirra haa deebi'uu fi ka nama miidhaa jiru miidhaa namarraa sanirraa haa deebi'uu fi rabbiin haa yaadannuuf rabbiin nutti agarsiisaa jechuudha. Kaahuma ittiin asaramni baay'eetu jira jechuudha. Badii dalagaa jirullee miidhaa ilma namarraa nama saamullee nama miidhullee nama zollamullee nama onneen isaa yani goge jechuudha. Ka rabbiin sodaa waa takka keessa haqame akkasii jechuudha. Yoo of yaadannee tooba gara rabbii kenna hundumti kenna anas isinis ta'ee hundumti kenna xiqqaa guddaa osoo hin jenne dalansuun rabbii gizee hedduu rabbi akka namaa hin jarjaru jechuudha. Walitti waan baay'ateef dalansuun rabbii dura hangas of yaadannuuf hangam sodaannee gara rabbii kennaa dachaanee toobaa gara isaa du'aayii kadhannee hangam gara isaa dachaanaaf jechuudha. Yoo uuma saniituu hin yaadanne dacheen sochootee amma immoo dhaabbatte hanguma yoo saniiti jennee dhiifnumu guyyaa adiin qiyaaman nutti bu'aa jira jechuudha. Wanni kana taarikamtu jirare qiyaamaa dhiyaatte nu yoo rahmata rabbiitirraa fagaanne gana hundi isaa dakka ta'a jechuudha. Rabbiin rahmata nu haa godhu. Rabbiin biyya teenyaa akkuma miskiinni rakkatee miskiinni beela'ee miskiinni booyeetti qiyaaman itti bu'ee akkasitti nama hafuun taasisini. Rabbiin akka of ilaalee akka kenna miti rahmata nu haa godhu. Waliif yoo isin waliif waan gaarii yaadda yoo isin waliif rahmata gootan anillee rahmata isiniif godhaadhe rabbiin. Nu waa'ee sanii ittuuyyuu hin jiru waa takka iyyuu nutti fakkaatu jechuudha. Hanga nurra mataa keenya gubbarra ga'utti jechuudha. Gaafa wanti tokko mataa keenya kana gubbarra ga'e nutti beekamaa jechuudha. Rabbiin horra itti cufamtee rabbiin hin godhini nama calliseetuma waan tokko laalu calliseetuma yookaan nama miidhu anarra hin geenne ani homaan taane jechuu osoo hin taane balaan bakka tokko ga'e bakka tokko dacheen sochoote bakka hundaa wal gayaa jechuudha. Akkanatti nafu suutuma deemee dhufaa jechuudha. Kanaafuu osoo rabbiin bakka hundaa waliin hin geenne hundumti kenna bakka jirru du'aayii amantaan hundi kenna du'aayii gara rabbii deebi'uu qabna. Waan gaarii waliif yaaduu qabna. Waan wal saduu osoo hin taane osoo waan gaarii walii yaadne rabbiillee akkasuma garaa nuu laafee rahmata nuu godha inshaallah. Rabbiin akka of ilaalee rahmata nuu haa godhu. Rabbi haa laafisu. Amma wallaahi ibidda kana yoo argu biyya keenya keessatti yeroo jalqabaatiif jechuudha. Dacheen socho'uun ibiddi akkanatti bobu bilbiluma keessa yoo akkana laalu wallahi rifaturraa himimmaan qabachuu dadhabe jechuudha. Rifatuudha ijumaan achi ilaale jechuudha. Ka bira jiru hoo hangami ka ijaan arge jechuudha. Amma bilbiluma keessa akkana viidiyoo laalli dadhabnaan ka bira jiru immoo sallama jechuudha. Achumatti gaggabeetuun hin du'a jechuudha. Rifaturra jechuudha. Wallahi ani rifadhe ibiddi ani biyya keenya keessatti dacheen akkanatti socho'ee yeroo awwalaatiif jechuudha. Hanga dhaladhee guddadhee as ga'e takkaan agaree biyya keenya keessatti dacheen socho'ee akkanatti ibiddi keessa ol ba'ee akka galaana bishaanitti yaa'uun rabbiin dallansuu hama
dallansu hamatu waan jiruuf malee qallitti ibiddi akkanatti katakkaa biyya keenya keessanii hin baane akkanatti habawun yeroo jalqabaatiif subhaanallah uumaa rabbii keenya waan inni nuuf laaffise ne'emaa hin beeynu jechuudha. Dachee tana nuu laaffise ani yeroo dacheen biyyoota biraa keessaa asiin dura socho'u kana bakka uumma viidiyoo kan akkanaa baranii dacheen socho'u natti fakkaataa jechuudha. Maaliif waan tokko hanga bira ga'anii ijaan arganitti amanuun nama dhibaa jechuudha. Kanaafuu wanni kun nuti jedhan kunootiin isaa hin hafu. Biyyoota garaagaraa keessatti dacheen socho'uun ibidda baasuun yookaan bishaan roobni akka malee roobee galaanni manarra yookaan konkolaatarra garagaluun wallahi waan biyyoota biraa keessatti arginu biyya keenya keessatti yeroo jalqabaatiif argina jechuudha. Waan takka argine hin beeyne jechuudha. Kanaaf rabbiin nuuf araaramu, rabbi rahmata nuuf haa godhu. Rabbiin biyya teenya namni hundi isaatu xiqqaa guddaa osoo hin jenne gara rabbii deebi'ee du'aa rabbiin kadhatee badii irra jirurraa deebi'ee miidhaa zulmii irra jirurraa deebi'ee yoo jedhe rabbiin rahmata nuu godha. Yaa rabbi rahmata nuu godhi. Dallansuun kan kee hedduu nutti dallante yaa rabbi rahmata nuu godhi. Akka keenyaa miti akka kee ilaali yaa rabbi rahmata nuu godhi. Yaa rabbi amrii kulli nuuf laaffisi. Yaa rabbi nuuf laaffisi. Yaa rabbi biyya teenya yaa rabbi nuuf laaffisi. Dallansuun kan kee hammaataadha yaa rabbii kiyya. Ati akka namaa hin jarjartu. Zulmiin baay'atee miidhaa yoo baay'ate dallantuun akkanaa dacheen socho'uun dachee keessan ibiddi ba'u kun dallansuu hamaadha yaa rabbi rahmata nuu godhi. Rahmatummaa keessanii jedhi yaa rabbi rahmata nuu godhi. Biyya teenya biyya nagaa yaa rabbi nuu godhi. Biyya teenya biyya qabbanaa biyya hundi isaa gara rabbii deebi'ee hundi isaa rabbiin kadhatee dila irraa deebi'ee zulmi irraa deebi'ee miidhaa irraa deebi'ee jaalalaa fi du'aayii rabbiin kadhachuu rabbiin jara harka qabachuu boo'ee hundi isaatu rabbiin kadhachuu qaba. Hundi keenya boonee rabbiin kadhachuu qaba. Wanni furmaanni biraan jiru subhaanallah dachee uume kana rabbiin nuuf laaffisee irra deemna jechuudha. Gaafa achii dachee sochoote gaafa achii dachee citte akkanatti kallattii rabbiin namatti agarsiisaa jechuudha. Rabbiin neemaa guddaa alhamdulillah rabbii kee galanni si haa ga'u. Samii nuu tolchee dachee irra deemnu nuu tolchee amrii kulli nuu laaffisee neemaa rabbii kennaa waa meeqa nuuf ta'e yaa rabbi galanni si haa ga'u. يا رب لك الحمد والشكر الحمد لله اللهم نحمدك ونشكرك على النعمة فضل خيرك يا رب باني قلقافو ندن لساني دقيسا مرادك